Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa isiniin jedha kabajamtoota hordoftoota Samsung tutorial jechuudha. Egaa har'a kaniin isin agarsiisu akkaataa Facebook keessan irratti yogguu wahii poostii gootan photos ta'uu danda'a, videos ta'uu danda'a, barreeffamaas ta'uu danda'a. Wanta poostii godhuu barbaaddan san akka namoonni isin filatan akka hin agarre karaa irraa dhoksuu dandeessaniin isin agarsiisa jechuudha. Fakkeenya yogguu wahii poostii goonu nama tokkos ta'e nama lamaas ta'e akka hin agarre barbaaduu dandeenya jechuudha. Karaa namoota barbaanne san irraa dhoksuu dandeenyuun isin agarsiisa jechuudha. Egaa gaaffii kana namoonni hedduun gama keessatti kan gaafatan ni jiru. Yeroo hedduu gama barreeffamaatiin deebisaafii ture jechuudha. Garuu har'a viidiyoo tana hojjedhee of duuba kaa'ee san booda namoota gaaffii akkasii gaafataniif ni fayyada jedheeti. Kanaaf jalqaba wanta poostii godhuu feetan san bira ni deemtu jechuudha. Fakkeenyaaf barreeffama yoo feetanis asitti ni barreeffatu. Photos tahee videos tahee wanta poostii godhuu feetan san ni baafattu jechaadha. Egaa san booda haala kanaan yogguu baafattan amma footoon amma poostii godhuuf deemnu kana namoonni muraasni akka hin agarre yoo barbaanne jechuudha. Bakka kana tuqna jechuudha. Yogguu bakka san tuqne bakka more jedhu kana tuqna. San booda friends accept kan jedhu kana irratti ni tuqna. San booda haala kanaan nu baasa jechuudha. Maqaa hiriyoota keenya hunda nuuf baasa. Nuti nama akka footoo san hin agarre barbaanne irratti tuquu qofa jechuudha. Haala kanaan fakkeenya namoota tuqnu kana yogguu irratti tuqne asitti nu baha jechuudha maqaan isaanii. Haala kanaan achirratti nuuf baha. Gadi deemnee nama barbaanne hunda irratti tuqna jechuudha. San booda namoonni asirratti nu bahan kan qalama diimaan barraa'ee jiru kun gonkumaa arguu hin danda'an jechuudha. Dabalataanis maqaa isaanii yoo beekne barreessuu dandeenya jechuudha. Fakkeenya Deejamaa Abdulqadir kan jedhu kana akka footoo isaanii hin agarre yoo barbaanne haala kanaan achitti baafanna. Kan biraatis barreessinee itti dabaluu dandeenya jechuudha. Haala kanaan jechuudha. Namoonni lammeen amma asirratti barraa'an jechuudha. Deejamaa Abdulqadir fi Samiira Hassan kan jedhaman kunneen footoo nama poostii godhuuf deemu san gonkumaa arguu hin danda'an jechuudha. Isin haala kanaan yoo maqaa beektan sarchii godhuudhaan yookaan asirra gadi deemuudhaan nama barbaadan hunda irratti ni tuqtu. San booda asirratti isiniif bahuu jechaadha. Itti aansuudhaan of duuba ni deebitu jechaadha mallattoo kana tuquudhaan. Haala kana yogguu of duuba deebitan friends accept jee maqaan namoota filattanii hunda isaanii asitti isiniif bahaa jechuudha. Yogguu maqaan namoota asitti isiniif bahe footoo barreeffama kana laallatu yoo barbaadan asitti ni barreessitu jechaadha. San booda poostii ni gootu jecha. Egaa isin poostii gootanii gonkumaa namoonni isin filattan waan poostii gootan kana arguu hin danda'an jechuudha. Yoo Facebook biraatiin dhufanii ilaalan malee Facebook isaanii kan maqaa isaaniitiin asirratti filanne kana arguu hin danda'an jechuudha. Egaa akka irraa hubattan abdiin qaba jechuudha. Waan na hordoftaniif galatooma nagahaan tura.